mikiin Ermeelaan waan hinanii jedhuun na dhaga'uu diddee isa kanaafiyyuu maatiin dhufaa jiru jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa sabskraayibii laayikii koomentii naa godhaa daraa keessan siniin jechaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaanni yeroo darbee dhiisii yaada Abiraam keessaa bahe jechaanii akka ture ni yaadattu. Ishiin immoo abadan jettee ni turte jechuudha. Haa ta'u malee kana gidduutti maatiin ilaalaadha kan turanii yeroo darbees ifaanii wanta mana ishii yookiin immoo ishii bira deemee taasises arganiiru. Maalidha wanti akkanaadha kan jechaa turanii. Abiraamis sobeetidha kan inni akkas ta'aa jiru ifaan ifattis hin barbaadu jedheeni. Ishiinuu sababa maaliiti kan ishiin akkas ta'aatoo jirtu naan jedhanii. Ani isaanitti haasa'eera sirreessinaa rakkoo tokkollee hin qabaatu jennaaniini abadan hin dhumna naan jedhaniitoo turanii. Ani immoo ishiidhaan hin arganne bilbilas na jalaa hin kaaftu akkaataa ishiin iddoo sanaa taatu argitaniitoo jirtu kan inni jedhe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi Ermeelaan balleessaa ni qabdi jechuudha. Tasgabbaa'uun ishee barbaachisaa. Jalqaba simmeetii ishee yookiin immoo simmeetii jaalala isheetii ibsachuu osoo hin taane fayyina nama kanaatii fi yaaduun barbaachisaa. Akka dubbii abeelitti jechuudha. Akka dubbii abeelitti kan ishiin gaggeessaa yookiin immoo adeemsisaa jirtu ishiin Abiraamidhaan gara isheetti deeffachuudha. Gara isheetti fudhachuudha jechuudha. Namni kun iyyuu osoo fayyee osoo sammuutti deebi'eera ta'e osoo akka kaleessaa ta'e akkuma kaleessaa waan jedhu hin jedhaa jechuudha. Malee ishiin xiraatii gooteedhaa fi yookiin immoo dirqama ofitti deebistee miti isaan boruudhaan hin deeffatu jechuudha. Ifaan faana jira wanta ta'eef jechuudha gaa'ii. Kana gidduutti jechuudha egaa hin dhufe jechuudha. Abeelii maalidha kana tariifattee na waamteef jennaanii. Ermeelaan na dhaga'uu diddee waan ishiin gochaa jirtu argaa jirta. Biraafuu diddeetoo jirti. Innis haalota garaagaraa itti meeraa. Abiraamii waa isaa amina dubbachuu hin barbaadu. Innis jaalatee miti kan inni jedheen jechuudha. Jalqabas immoo annan isa jennaanii kan akka amiruu fa'ii maaliidhaaf naan jedhanii gara maatii ishii yookiin immoo maatii Abiraam bira deemuudha akka hin taasisanii. Ani garuu isaaniidhaan hin beeku. Isaaniidhaan waan isaan beeku tokkollee hin qabu. Isa kanaafiyyuu maatiin dhufaa jiru jennaan maal jechaa jirta? Maatiin dhufaa jiru jennaan akkamittiin maatiin dhufaa jiru? Ani waan baay'ee sirreessaa jira. Waan baay'ee taasisaa jira. Gara keenyatti, gara Ermeelaatti, gara maatii jaalalaatti deebi'uudhaaf jira Abirahaamii. Amma immoo Abiraam hospitaala keessa jira. Hospitaala keessaa yaalamaa jira. Gara qalbii isaatiitti deebi'aadha kan inni jiru. Yeroo ati asii Ermeelaa dhufanii maatiin fudhatanii deemanii sirrii hin ta'u. Abiraamidhaan galchuuf Abiraamin gara sammuu isaatiitti deebisuudhaa fi Ermeelaan nu barbaachifti dirqamadha kan isaan jechaa jiran jechuudha. Amma sanni gaggabeef akimii geessuun keessan baay'ee barbaachisaadha ishee geessan. Amma ammaatti jechuudha lafa tsabalaa hin geessine. Amma ammaatti jechuudha namni tokko waan ta'e godhee bilqaariba ittillee qabatee dhaqee nama hubaasa jechuudha. Akka amantii isaatiitti namni jechuudha. Sini wakaba maa gochuun hin danda'amu. Abiraam garuu sinii ta'eera. Siniidhaa ta'eera hojii sin qabachiiseera. Guddadhaa jabaadhaa siniin jedheera. Sin immoo jireenya isaa irratti tebbee sirriitti hin taphadha. Sirriittidhaan jechuudha isa dhugaa. Egaa sanaa booda dhufuun qabanii Abeelii bilbilii fiitoo akka isaan hin dhumne taasisii jennaan kaleessadha kan naa bilbilanii yoonayyuu dhufanii yoo ta'uu danda'a. Gara daqiiqaa 40 wajjiniin haasofne wanta ta'eef isa kanadha. Gochaan ishiin gootu gaarii miti hin dhageessu. Jennaan bakka kaa jaalattee hin jaalattee hunduma jaalatee jira. Ermeelaa duwwaa miti. Sodaa qabdi maleessa sodaa qabdi. Maal sodaatti? Abiraam na harkaa ba'a. Abiraam na biraa deema. Si jedhamu sodaa qabdi malee hundumti keenyayyuu jaalala keessa jirra. Maraannes hin beennu galata rabbii qawwasnes hin beennu. Yoo namni waan tokko ta'e yoo namni rakkate yoo namni waan ta'e jaalala keenyas addamsiifnee yookiin dursisiifnee hin beennu.
obsunaa waan hundumayyuu keessa darbaa jira galata rabbiitidhaayi kan Hermeellaa kun sodaadha bakka wanta biraa miti jechuudha. Ishiin ofitti deebisuudhaaf jedhe kaa ofitti deebisnaa ishiin amma iddoon ishiin jirtu Abrahaamiin bira dhaquudhaaf barbaadaa jirti kallattii bira ga'uuf jirti kana ka hordoftoota kina akkasi kaa dubartoonni Abrahaam kataan isaan ittiin qophii taasisan fugukkurii jechuudha malee fayyina isaa miti malee kan isaan barbaadaa too jiranii hin qaanoftootoo mucaa siifacha achi bubbuttanu sin harkatti waan tokko akka hin taane Abrahaam fayyee hospitaala keessaa bahee lafa dhaqu filachuu qaba. Baay'eenis immoo nyaata hir'isee nyaata dhukkuba nyaata irraatiin kan ka'e cinqatii faana dabalamee kan inni akkas ta'e kan jedhanii too jiranidha jechuudha. Nyaata akka dadhabee jechuudha kan haasawaa jiran. Siniif haadhisu malee maal siniin jennaan waan siniin jennu hin qabnu. Booda bakka inaaree hirkatee akkamitti maatiin as keessa galu nu jalaa badaa wanti baay'een nu jalaa karaa tafaa dhoowwii bakka kanaafiyyuu Hermeellaa bira deemna jedhanii murteeffatanii Hermeellaa argachuudhaaf jechuudha. Yaadanni yeroo darbe kaasee fi irraatiidhaan kan ka'e Hermeellaan mikiidhaan argachuun barbaaddu jechuudha. Amma yeroo kanatti fixxitti jettee Abrahaamiin bukkee taatee wajjin hin taatee karaa taatuun taatee harka keessa galfachuu manatti deeffachuu efaan osoo akkasitti akka amma jirutti osoo jiru immoo jechuudha. Abadan du'a lubbuu taate malee Abrahaam mana Hermeellaatti hin galu akka amma jirutti akka haala manni keessa jirutti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hin yaadamu. Rakkoon immoo wanta Abrahaamii fi efaanii Hermeellaa irratti taasisan kan ilaallatedhaanii maatiin kan dhufaatoo jiranii jechuudha. Kuni gaariidha baazawee maatiin gaafa wanti tokko namarra ga'e nama birmachuun gaariidhaan jiran akka kiyyatti maatiin maa keessa galanii maatiin akkasii naamna osoo hin taane bakka gaafa tuffatamanii gaafa akka barbaadetti akkas gochaa ture argitanii too jirtu jechuudha. Ammasaa gaafa ture osumallee mee jaalalallee mee seeraan ibsachuu beekee mee nama naarsu kobbocha wayii dhugaa dubbachuuf taanaan gaafsana kan gaafanni mataa isaa muratee dhaqee mee dhugaa dubbachuuf taanaan akkatti haaraa dhummane mataatii bayeetti bira dhaqinatti fakkaate. Bicha akkasi kaayii mee wanta walumaan ilaallaa galgala kana wanta in argina feenuyyii yookiin ennaan hospitaala keessa jiru ennaa hospitaala keessa immoo Doktorri bulukoosii minaaminatti godhu nu waraabanii nuuf galakkisuu wama wanta haraan jiru siniin jedha lammii koo qaalii qoftaan koo sinaa heebbisuu sinan jaalladha sinan kabajaa na jajjabeessaa sin jedha sagalee koo dhifama waa'ee dadhabee jira hojiirra doole isa kana sin jechuun jaalladha. Kanaafiyyuu na jajjabeessaa walaa jajjabeessuun hundumti keessaniyyuu wal jabeessaa warra waafii qabda wal jabeessaa wal kakaasaa Oromoo sinin jechuun jaalladha qoftaan koo sinaa